jijjiirameetu jijjiiraadhaan si erga malee kuma jaaf dhibba sadii liqeeffadheen akkasuma ergee. Achii booda maal jedha gurbaan inni immoo durbiin koo sun immoo dafii atti mudhi maaloo birrichi nu jalaa nyaatama. Dafi naan jedha inni quban qabu dhugaa rabbi. Achii booda ani namuudhaa achi maal jedha amma immoo maatabatu rukutamaa maataba birrii kuma 9,100 laali siisteema jechuudha. Birrii kuma 9,100 galchiiti. Ammuma kana galaa ani immoo deebisee tan maalan godha durbii koo sun hangaafadha jechuudha. Akkas naan jedhe maal enna seera isaati dafi maaloo nu jala nyaatama birriin kuni. Naan jedha beektaa ani maalidha nyaatamaa jiru obboleessa kootiin jechuudha. Garuu dhuguma rabbii dhumarra sittani maa inni nyaatamaa jira ofii isaayyuu jechuudha. Edaa jarri wal jala jijjiiramanii waan biraa keessa jiru jechuudha. Jarma hojiirma seeraa hojiirma dhugaa hojjetan turanii garuu dhaabni kun dhaabni wal ganaa jechuudha. Walumti dhaabumti hojiin hojjetu kun qarshii maaliif akka jijjiiratan siin galu. Garaan nama hamaadha jechuudha. Achii booda 9,100 galchaa abbe. Kuma meeqa ta'e 15,000 fi waan ta'e jechuudha. Achii booda ammas immoo maal jedhaa isa dhumaatii amma daqiiqaa lamatti sii galaa birrii 9,800 tu siyaafaa galchinaan jedha abbe. Achumaanan gurbichatti deema maali dubbiin kun garamitti deema maalan godha gama birrii 9,800 liqeeffadde. Namni immoo gaafa badii sii ganna bara nama birrii tokko naa kenninnetu birrii kana hunda nama lamarraan fuudheela. Dhugaa gaafa firjaa jechuudha. Achii booda achumaanan yaa'ii kana boodan ergu. Ani maalinni adda baasennaan qo'imee anu addan baasa qo'i qabii naan jedhe gurbichi beektaa qo'imee maali dubbiin akkana dubbiin hamma kana qarshiin hamma kana maaliif barbaachise qarata akka saana maarree achi deebi'aa jirti qarshiin isi jennee achii booda hin dhaabne achirratti achii maal godha kanaan dura jechuudha kanaan dura birrii 10,000 inni amanee tolaadhe naman kana duran gurbicha maqaa gurbichaatiin asirratti gashi 10,000 naan jedhee. Walitti gurmaanii qoricha nagadu jarri beektaa walitti gurmaanii nagadu birrii 10,000 ani gahee tokko na irratti ishii naa ergi nama irratti naa gashedhe maqaa nama sanaa naa erge dhumarratti maal godhaa birrii 9,100 birrii 6,100 ergan ergee booda 9,800 immoo maallaan jedha lakkoofsa kana dura gurbichi sun birrii 10,000 immoo guyyaa 3-4 dura gasheen ture sii galee isa naa erge abbe maqaa dubartii wayitii maqaa san naa erge maa inni kanan duraati maaf jara kanarratti na ergisiifta qarshii kan akkas taanaan kanuman dura erge sanarratti isaa hin gashanii maaf gidduu galuu danda'anii dheetan maa inni kanarratti naqqaane beektaa guyyaa 3 dura maqaa inni naa erge san deebisanii ammoo isa kanarratti ergitaa naan jedhe akkaawuntii nama sanaa deebisee naa erge yoon galchuu maqaa nama sanaa naa baase. Achii booda asirratti naqqaane 9,800 koo namichi naa galche garuu ani hin galchine ankoorra jira. Maa inni ollee bullee gaafa jennu miseejiidha maallaan jedha jarri nu shawwaduun didduu ammaatii kaaftee hin ergina daranaan jedha abbe. Meeqan ergan walitti beektaa gara 25,000 fi waan ta'e jechuudha anaaf guddaadha baay'isee. Maaliif hunduu sadarkaa isaa irratti ilaa birrii inni kaan birrii 500 nyaata bakka miliyoonaatti ilaaluu danda'a. Wanni madaansaa bakka jirutti ulfaata bakka namni haala namni irra jiru sanarratti jechuudha. Achii booda maal ta'aa maal goonee isin jenneen teenye gatiin gaarummaa kanuma jedheen anomaan dubbanne qarshii 25,000 samaa mitan hojii mataa kootiin suuta nan kaffala homaa miteedheen gatiin gaarummaa kanuma jedheen gurbichi qaana'ee bilbila isaa cufatee waan sin dhibu keessaa sarpiraayiziin ani isinitti mudhumarraa dhiyoo kana gurbichi hansaarraa ta'ee nama biraarraa ta'ee siisteemaan bakka anuma isaarraa natti fakkaata 20,000 naa deebise ana garuu maaliif eenyutu nyaatame 5,000 sana tafee homaa mutii ani sanayyuu dhiiseen ture 20,000 sun naa deebi'e maaliifan siniin jedhe seetanii ragaa quubsa dhugaa qaama kee maan taane buleessi koon shawwanne baay'isawee garuu karaa sanayyuu odeeffannoo sirrii fi haqaatiin ala nam tokko qarshiisaa yookaan immoo akkaawuntii yeroo kennitu hojiidhaan waan wal quunnamtu waan qabatamaan ala namni kennu wallaalaadha jechuudha. Siisteema hedduutu jira waan ta'eef jechuudha. Siisteema isa gaarummaa ittiin hojjennurra isa ittiin balleessinu hedduutu jira. Isa ittiin wal shawwadan hedduutu jira san caala jechuudha. Ta'anii warri kanuma hojii sana uumaa oolan waan jiranii fi ishee kan akka barnootaatti tanaase meebii afaan koo yoo isinii galee raate. Waan ati dubbachaa turte sana kallattiidhaan kanat amma ofii keetiin irratti ta'e jette san jechuudhaanis kan jiraadhu Dirridawaadhaan onlaayinii namni ta'e dhufee akkasuma anas afaan Ingiliffaatiin minaamin jedhanii nattaasaanii bakka akkuma kan keessatti nattaasaanii baay'ina doolaaraa duwwaa garaagarummaa qaba malee annan doolaara 500 jedhanii dubartittiin immoo abba manaan koo ani foreeneriidha ofii kootii warra biyyaadha inni garuu Itoophiyaawwiidha. Narraa du'ee qabeenya qabu immoo kallattiidhamaanii hiyyeessonni biyya kootii akka gargaaraman waan jiru naa kaase waan ta'eef yoonni akkas gochuu baatee
yoo akkas ta'uu baate inni natti gaddaa ምናምን ta'uun akkas gochuun qaba ምናምን jedhe እና እና akkasiidha abba manaan koo Itoophiyaawwiidha inni immoo du'eera anis koomaa keessa hin jiratte bakka nama koomaa keessa jiru nama oksijiinii itti kaa'amee jiru maal kan isaan viidiyoo sana na ergan viidiyoo na ergu maal naan jedhu sana booda akkasiidha dooktara kootiin hin mari'adha abukaatoo kootiin hin mari'adha waan garaagaraa naan jedhe tootaali hangaruu maal seete jalqaba warraa kaasee akka naanna ta'e bareera tootaali bareen ture nama kan biraa nama goddanyaa kooti qarshii 35,000 wayii irra nyaatanii turanii sana waan hin beekuuf calliseetuma normaali ma jedhee itti naasee guyyaa tokko bakka akka taatee utuun biiroo jiru gaafa isaan dattaa isaanii maal jedhanii bakka boor Itoophiyaa seenan naan jedhanii ganama gaafa biiroo seenu gaafan akkasuma tasaa yaadanne yoo gaafan akkasaa banee jiru footoo na erganii maal jedhanii eerpoortii Itoophiyaa kana keessa nama jiru midhaamin bakka ashagamaa isaa maal jedhanii na erganii. Bakka tole midhaamin rakkoon qabu akkaawuntii akkamitti qaama inni dhufee fudhadhamoo akkaawuntii isinii erga midhaamin jedheen beekaarna. Qaamaan dhuftee fudhachuu keerra achuma Dirreedawaa kan jiru lookeeshinii waan ergee fi Dirreedawaatti siifennaa bakka gatii peementii akkas waa tokko naan jedhanii qarshii 34,000 wayii barreessanii na ergan bakka rakkoon qabu qarshii 34,500 wayii naan jennaan isiniin galchadhe akkaawuntii sana ergaan jedheen normaal yaanii abbaa dangaadha ofii kooti kan hojjedhu nan qabsiisa jedhee yaadee tan egaa kan akkas godhe tarii meebii bira ga'uu hin danda'a yoo hin ta'edhe nan gaafadhu akkaawuntii na erganii. Akkaawuntii gaafa na erganii gaafa akkaawunticha baasee argu eenyudha maqaan isaa Alamaayyoo Tasfaayee eenyudha maqaa akaakayyuu sana harkaa badeera. Kaza akkaawuntii argadheera waan ta'eef silkiin kontaakti godhu na ergaan jedheen gaafa silkii sana fudhadhee ilaalu maal jedha siitee Alamaayyoo eerpoortidha namni sun nama eerpoortii keessa hojjetudha nama asirratti poozishinii qabu wayiidha. Na amma danda'e yaaleen ture garuu bira ga'uu hin dandeenye dhaqqaasiis hojiidhaaf jecha badaachi deddeebi'uu danda'uun dhiisee. Garuu normaalii ani abbaasaa osoo hin baree tun kallattiidhaan nama akkaawuntii sanarraa maqaa sana fudhadhee eeyirlaayinsii deemee maal jedhee warra deelinnetii kana infoormeeshinii kennee carraa qabsiisuu kan qabu nan beeka garuu tokko hidhatiin sanatti dheerannaa inni isee baay'ee hamaadha wanta akkasii baay'inaan jira. Akkasiin taayitilii kana kaastaa illee hin beeku garuu wanta namni irratti waa beekuu qabu wanta namni hubachuu qabu namni immoo barumsaan beekumsaan sadarkaa hojiitiin maal iddoo gaarii irra jirullee wanta ni shawwadamuu danda'udha maaliif qarshii isaan dubbatan suni wantoonni isaanii akkaataa itti yaada nama haatanii akkaataa itti si dubbisanii maal jedhanii baay'ee waan sammuu namaa seenuu danda'uu fi yaada gaariidha. Wanta itti dubbachaa jirtullee kallattiidhaan jalqabarraa kaaseera waan hin turreef hubanne garuu asirratti yaada kennuu barbaadde kun yaada gaariidha jabaadhu waaqessi yaadbisu. Fedhasa al tokko karaan deemaa jira ergaa tokkitti bicha seen darba yoo na eeyyamte. Walumaa galatti maybe namoonni asirraa naannoo namoota 50 hin taana maybe ani ergaan koo dhugaa rabbii wantumti sii dhufu tokko baasiin yoo nigdii ta'e yoo daldala ta'e kennitee fudhatta malee sarpiraayizii diingataa irratti kennaan tasuma birriin tokko si harkaa akkana ergi jedhamta taanaan kanuma dubbii milikkita biramaatti goona hin ga'u. Fakkeenyaaf 1,100 si ergaa jala 5,000 akkasi kanaaf jedhamnaan dubbiin dhume. Milikkita isa dhumaa jechuudha bakka. Maaliif ani kana hundi keenya yoo asirratti qabxii haa godhannu abadaan inni kana booda rabbii wajjin nyaata malee yaadu. Yoo sii dhufe immoo lubbuun baati beektee namoonni akkaatuma sanaa yoo laalle gaariidha ishee kan akka ergaattan dabarfadha fedhasaa.